الشمال كفوني أكم جرتني كوجمتوتا في جالتمتوتا شاينا لا يانتو سلا جلت أرجمتن نجان كوبا كجرتني تسناك كم سنين جتشون جالتا إجا بكجراتني بكا إجمتني يونا إجدني سنين جدا إجا كهر اللي بروم سباية بريدو تالتا ككابت إكارا كيسن فيتو جرا فيديو كذا شير قلت له هريوتا كيسن برانغا وندقتنا وروني مو شاينا لا يانتو سلا تفاروا تتنوكا جرات سبسكرايب يقولوا ماتي كنيا تانا في الراكوت Egaa barumsi guyyaa guyyaadhaan asirratti darbu isin bira darbu hin qabu isinin jechuun jaaladha. Saba koo ni fayyada, nama ni jajjabeessa, barumsa ni ta'a, faayidaa ni qaba kanan jedhen guyyaa guyyaadhaan asirratti hojjedhee gallakkisa. Egaa kaamooyyuu dhageessanii akka irraa fayyadamtanillee abdiin qaba. Gaafin nama tokko nama baay'eedhaaf deebii ta'a jedheen abdii qaba. Namoonni 2-3 waggaa gaafatan. Namoonni kun immoo achi keessatti deebii ni argata jedhee tayyaadha. Egaa kanaafuyyuu China la kana subscribe godun hordofu qofatti sinirraa eegama jedheen isinaaf fedhan isinin jedha. Egaa gaafii yeroo baay'ee ijoolleen na gaafatte koomentii jalatti namoonni baay'een tarii dubbisuu ni dandeessu. Jedhee yaadu keessa qarshii xiqqishuudhaan maal hojjechuu dandeenya? Silaa wanti hunduu wanti bitamu baay'ee wuddiidha. Garuu qarshii xiqqishuurraa kaanee akkamitti kana daldalaatitti seennee nama biizinasii ta'uu dandeenyadha gaafiin gaafatame. Biyya keessatti dhugaan isin jedha wanni dhibbaa gadii baduuf deematu jira. Fakkeenyaaf duraan shunkurtii namni akka humna ofiitti gulliitii shunkurtii bitateetu gala. Amma shunkurtiin iyyuu gulliitirraa dhabamaa jirti jechuudha. Xixiqqishuudha ishiinuu birrii 40 kanaan bahaa jechuudha. Haga hoodaa kiiloon kaayigaa haga birrii 65 haga 70 jechuudha. Kiiloo takkitti shunkurtiin iyyuu haga makkaa wanti hundi wadadaa deemu saamunaan akkasii saamunaan haga birrii 100 deemaa jira. Sirrii dhaheen wanti hunduu guddiidha. Qaala'iinsi akkuma jirutti ta'ee garuu maal hoggaa hojjennedha birrii xiqqishuudhaan wanti hunduu sila akkatti guddiidha kan jettan irraa qabadheen kana keessatti. Egaa kan yeroo baay'ee waa'ee lukkuu gaafa dubbannu mana ijaarsa wajjin qarshii baay'ee barbaachisaa. Waa'ee rootota irratti dubbadheen ture kanaan dura viidiyoo hojjedheen ture. Innis qarshii guddaa barbaachisaa waa'ee horiitillee hagam akka humna barbaada keessattuu midhaan isaanii bitamu kaayigaa birrii 1,200 haga 1,500 kana jidduudhaan alatti hin argattan jechuudha. Egaa kanarraas immoo humni keenya waan hin dandeenyedha. Kan kanaa gadii mee hojjechuudhaaf maalitti nu barbaachisa warra humni jettanii fi gaafii qabadheen kara keessan dhufe too jira. Egaa kaa'usaan viidiyoo kana dhaggeeffadhaan affeerraa kooti yeroo baay'ee maalinni kanan odoon dubbatin biraan dabarre keessa namoonni gaafa galtanii too isin marii akkanaa mariisistan yookaan hojii akkanaa tan hojjettanii deeggarsa nama baay'ee yookaan harka namni baay'ee walitti isin rukutuu qaba. Kana beekaa wanni isiniin jechuu barbaadu keessa sababbiin isaa hiriyoonni keessan baay'een tariitii suuqii gurguddaa banatanii jiraachuu danda'u. Tariitii immoo abbaan manaa isaanii yookaan waa mijeessee fi eegee hojii wayii hojjechuu danda'u jechuudha. Kanarraa kan ka'e intalli abaluu waan akkanaa hojjechaa jirti ati akkamitti waan xiqqishuu kana yaaddasiin jechuu danda'u. Egaa inni si fakkaata malee nama biraan fakkaatu. Jireenyi kee anuma fakkaata malee nama biraan fakkaatu. Odoo waanuma fee dalagee kan ana fakkaatuun ala gaafan dalagu anarraan bareedu. Kana beekuu qabdu jechuudha. Maaliifan kana jechuu danda'e? Hojiin nama kamuyyuu gadi qabee ol qaba jechuu koo osoo hin ta'in ekonomii keenyatu murteessaadha. Yookaan immoo qarshiin nu harkaa qabnutu murteessaadha isin jechuufan kana jedhe. Waan na fakkaanne gaafan jedhu namni tokko suuqii guddaa haga 900 gaafa qabateetoo daldala bahu ani immoo birrii kee yookaan immoo birrii 50 ta'uu dandeesse jechuudha. Egaa kaa 50 gatii qaba jechuu kooti osoo hin ta'in biyya keessatti yeroo kana fakkeenya fudhadha. Gaafa san kan isaanii sana uguun qabu kaanan fakkaatu waan ta'eefuyyuu egaa kanuma gabaabsituu kana viidiyoo kiyyaa hoggaan seene maaliin isiniin jechuu barbaada. Fakkeenyaaf daldala qilleensarraa karaa ataakiltii hoggaan deemee maalinni shunkurtii amma shunkurtii fakkeenyaaf shunkurtii bakka buqqisan deemtanii kumtaalan bituu. Kumtaalan bittanii maal gootan teessanii charachartanii miti. Baay'ee birrii xiqqaarraa kaa'aman. Birrii xiqqaarraa kaa'amaa fakkeenyaaf kumtaala 2-3 feesifattanii kana gabaatitti deebiftanii dambanyaa baafattanii jechuudha. Isa maal gootanii namoota sanitti gatii isaan akka irraa argatanitti akka gabaatitti jechuudha. Akka isaan irraa argatanitti. Isinis immoo akkan kassarreetti tiraanispoortii keessanis irreeggattanii bu'aa keessanis irreeggattanii
walitti shunkurtii kumtaala lama kumtaala sadii bakka buqqisan deemtanii hoggaa bittan baay'ee bu'aa qaba jechuudha. Namoonni amma baadiyyaa keessa jiran baay'inaan harreedhaan fe'aniitu isin harreedhaan fe'aa jechuu kootiin tokkaan kana jedhu. Wanni dhaniin fe'uu hin dandeessanii baajaajiidhaan fe'uu hin dandeessu. Akkasuma immoo kurriidhaan ooftanii karaa tiraanspoortiitti geessuu ni dandeessu. Kanaan hojjettanii karaa maasaatitti jechuudha. Maasaa yeroo baay'ee bakka shunkurtiin itti faca'u jiddugaleessa makiinadhaan. Sababbiin isaa wanni deeman hunduu makiinadhaan deemanii hojjetan waan ta'eef iyyuu bakka kanaa deemtanii kan akka shunkurtii kan akka timaatimii fiddanii garagalchuu jechuudha. Isin bakka maasaatti fiddanii karaa namoota biraatitti deemtanii akkasumatti kumtaalumaan gurgurtan jechuudha. Isin dadhabsiisu waan biraallee hojjechuu dandeessan. Ganama hoggaa baasan aga sa'a 7 aga sa'a 8 manaan ni gaattu sa'a booda kan mana keessaniif taatanii yookaan hojii biraallee hojjechuu ni dandeessu. Kuni baay'ee namoonni baay'een bu'aa baay'ee irraa argachaa jiru jechuudha. Shunkurtii kan akka dinnichaa kan akka goommanii waan akkanaa kana maasarra deemee namni bitaa jira jechuudha. Ijoolleen baay'een isarratti daldalaa jiran. Namoonni ijoolleen amma baadiyyaa keessaa baay'inaan ni hojjetu jechuudha waan akkanaa kana. Isin immoo taaksii keessanis keessa galchitanii too akkasitti namoonni oduu achi deemanii finne jilmaa bitanii yookaan kumtaalan bitanii taa'anii characharantu jira. Warra characharu sanitti gurguruudhaan gatii baay'ee bayeessa ta'e ni argattu. Egaa daldalli immoo bu'aa baay'ee qabaa, dadhabbii ni qabaa, aduu ni qabaa kana beekuu qabdan jechuudha. Egaa ni hojjenna hoo jedhame isiniin jechuu kan information isinii kennaadha. Kan akka immoo dhadhaa, aannanii, wantoota adda addaa amma fakkeenyaaf akka qorichaa ta'eetoo namni yeroo kana keessatti argachuu hin dandeenye lafa baddaati irratti warri argamtan dhugaa jiraattanii kan akka mukaawwanii mukni fakkeenyaaf amma mukeen amma namni baay'ee barbaadaa jiru mana ofii keessatti iyyuu teessifachuu barbaadu qoraasuma. Fakkeenyaaf ijoolleen baddaa qoraasuma mummursiistanii muraasiniin jechuu kootii miti mummursiistanii qaraxxaftanii qoraasuma kumtaalatti naqsiistanii too achiin boodatti karaa biraatitti deemtanii kumtaala sanii jilmaa gurgurtanii qarshii irraa ni argattu. Kunillee qarshiidha isiniin jechuufan. Egaa kana hoggaan jedhu haala mijataa ta'e keessatti namni naannoon kee murteessaadha. Informationii isinii kennaa jira. Namni yeroo kana abbaan fe'ee manaa kan dhabuu hin dandeenye qoraasuma magaalaa jiraadhu baadiyyaa jiraadhu namni baay'ee bita. Amma fakkeenyaaf Adaamaa karaa Gimbititti waan an argee taajjabe tokkoon qaba. Qoraasuma bitanii taa'aniituma jechuudha qottoodhaan qaraxaa xafanii shanashananii walitti hidhanii xixiqqeessanii hidhanii teessisanii too gurguran. Achumatti falaxaniituma jechuudha. Ishii qirixxaasii sanillee kophaatti maddabanii too teessisanii ishii sanillee namni ni bita. Waan nama ajaa'ibu keessa jechuudha. Qoraasuma namni kamiyyuu egaa amma sammuun keessanitti isin ulfaachuu danda'u gaan akkana isiniin jedhu. Qarshii wanna xiqqeeshuu irraa ni argama isiniin jechuu kan akkana isiniin jedha malee tarii namni tokko maanu xiqqeessiti maanu sammuu keenya kun nu hibbisa kana goonaa jechuullee hin dandeessan ijoollee hojiidha. Dhugaan isiniin jedha hojiidha waan ta'eefan isiniin gahaatoo jira warra akkanatti illee jaal qalbii keessanirra na hambisaayii daldala bira teessaniitii miti kan charachartanii naannoo akkasitti hoggaa argattan ta'e fiddaniituma nama sanitti gurgurtanii deemuu bichaadha wanti achi dhaabbattan hin jiru. Dambanyaa yoo godhattan dambanyaa isinii fidaa jechuudha. Deebisee dhadhaa fi aybiidha. Yeroo kana keessatti sirriitti bu'aa qabu keessattuu warroonni lafa margaatirra jirtan. Dhadhaan lafa margaa baay'ee magaalaa keessatti baay'ee filatamaadha. Namni suuqii nama tokkooti irratti namni si bare taanaan nama 100 meeqatu yeroo tokkicha isinii dhufa jechuudha. Dhadhaa dabbasaa keessattuyyuu dabbasaa baay'ee barbaada namni magaalatti dibachuudhaaf. Kanarraa kan ka'e dhadhaan wantoota bakka adda addaati kan nyaata fiinoo kanaan dhufu foolii baay'ee qaba. Kanarraa kan ka'e namni dibachuu baay'ee sodaata. Egaa kan dibattee gaafa miiccattu ganama kaatee dibattee galgala gaafa miiccitu kafanni muluun kasirraan baanetu jira jechuudha dhadhaa horii marga hin qabne. Bakka margaatii fiddanii suuqii tokkotti gurgurtan kiiloodhaan jechuudha. Kara margaatii haybii fi dhadhaan baay'ee bu'aa qabeessa. Namoonni baay'een immoo daldala akkasii kan daldalan baay'een beeka jechuudha. Ijoollee akkasitti daldalaa haga har'aa diresii yeroo namni biyya arabaa deemu jalqaban haga har'aa diresii daldala san keessaa namni hin baane hin jira. Dhadhaa fi aybii lafa margaatirraa deemtanii fiddanii lafa magaalatti gurgurtu jechuudha. Maaliif gaafa fiddan immoo firiijii isin barbaachisa. Firiijii keessa gootanii hatta kun manuma jiraattan keessa iyyuu dhadhaa fi aybii ni jira jettanii yoo laxxaftanuyyuu kunuu daldala guddaa tokko manuma keessanittu
deebistan firiijii keessa gootu dhadhaa guduufanii feestaanii xixiqqii ta'e kukkutanii guduufanii firiijii keessa naqu ishii san namni dabbasaa nama baay'ee afurfaa shaffaa kan bitatu iyyuu jira jechuudha. Dhugaan isin jedha dhadhaan baay'ee wuddiidha jechuudha. Dhugaan isin amma yeroo kana keessa namni magaalaa jiru areera akka bitu beektu garuu dhugaa garuu akkanatti gadi waan xiqqaarraa ka'ee isinitti dubbachuun kiyyaa hojii waan ta'eefan egaa kan hin hubattan jedhee tayyaadha ijoolleen baay'een kunuu daldala tokko keessattuu dhadhaa fi haybiin baay'ee lafa magaalatitti baay'ee kan baadiyyaadha waggaa dhufu namni baay'ee ni barbaada nyaataaf ni barbaadu dhugaan isin jedhan numti tunuyyuu gizeen dhadhaa barbaadu haybii waggaa barbaadu achiin fidadha jechuudha asallaarraa malee asi namni bitu tokko jira as guute amma handiraasha waggaa seentan guutee jira daradaramanii ta'an kiiloodhaan gurguru kaan jedhu gaafa achi geesse nama horiidhaan nama jibbisiisan jedhamu bakka foolii adda addaa qaba garuu karaa arsii asallaa amma gizee dhadhaa fi haybii amma gabuma keessaa seente waan akka areera sitti jedhee sitti ulgaa dhugaan isin jedha lafa margaa gubbaa irratti namoonni beektan kan ni beektu jechuudha aannan lafa margaatirraa bahu kanaafuyyuu lafa margaatirraa fiddanii magaalatti daldaluun hojii guddaa hojii baay'ee biizinasii argisiisuu danda'udha kun nama hin xiqqeessu hojiini yeroo baay'ee ijoollee sooshaal miidiyaa irratti uffata gaarii uffatanii dhiyaatan osoo hin ta'in jireenya waan ta'eef gadi jettee hojjettee ol jetta informaashiniin birrii xiqqaadhaan hojjennu kan jettaniif kana keessattuyyuu warroonni keessattuu dhadhaa fi haybii irratti hojjenna jettan ta'e namoota baay'ee isin arguu nan danda'anuyyuu jechuudha lafa margaatirraa fiddanii too magaalatti gurguruudhaaf anumti tunuyyuu namoota baay'een isin arguu nan danda'a dambanyaa isin baasuu nan danda'an isin jedha warri biyya galtanii akkasitti daldaluu barbaadanii sababii isaa namni baay'een dhadhaa dabbasaa haybii dhadhaa nyaataa baay'ee barbaada jechuudha kan lafa margaatirraa dhufu bakka feetan teessanii haala kanaan daldaluu hin dandeessanii isin jedha warroonni waa'ee daldalaa gubbaatti nagaa fattanii viidiyoon kiyya har'aaf kana fakkaataa bakka jirtanitti nagaa naataa baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa turtiin afaan guutanii hedduu tokko galatoomaa yeroo kamuu oolmaa guddaan irraa qabdanii baay'ee.